isin keessa jiru takkaa himadheet isin beeku birallee dhaabbadheen beeku joolleen tuni finna qabdee isaan keessa jira waan kana keessa garuu waan hin arke goggoytuu waliin jibbina akkan minna gaafa ayyaa qaatanii goggoytuu ani dhugaanaa himii of eetan Hamza Haji namni akkaan guddatu barbaadoo jiraate Hamza Haji maaliif ni beektanii abalu kootu sagalee naa ta'e jechuu sanii fadheetiin loladheenis tolodheenis wallaalus beekos isaatu xiyya isa kanaatu xiyya jee fitas yaamuu danda'a Hamza koo mana bani hawaasa kana gargaaraa hunjee na dhaga khabiraa barboo ilkee adiin garsiisa malee bar dirqii dabar waamicha keenya nu owwaatu isin hawaasa keenya waan isin irraa arkaa jiru wal xiqqeessuu huccuu kafanaa wal dhaabbatitti kafana wal irraa baasuu rakkoo muraasaa wal dhabdanii jechaaf ilaalcha sammuu keessatti waan birarra wal dhabdanii jechaaf waan hawaasa irratti wal namni khaliifara gaafii gaafatan jiru waan isin ajaa'ibu waliin garee isin keessa jira fidaa akkana mee wanni kana dhukkee walirraa kaafnee ture achi keessatti anillee gaafii gaafachuun ture waan san hunda evidensiidhaan deebisan siboo akkamitti wal qabatti qashoo illee taatu wal zigaaluu akkamitti dhabna boo daaddaa takka illee taanu nuufi isin qaama tokko illee taanu dhalootaan illee tokko yoo taane obboleeyyan keenya kabiraa ambaa wajjin ka jiru kana duratti akkamitti kafana walirraa baasuun akka isinitti salphatte safuun akkamitti arraba irraa isin dhabamti waan barraa'e qofa jechu waan hundi afaaniin dubbatini waan barraa'e san qofa laaltanii jechuu ijoolleen teenya warri kaakka jaalibsaa caalaa nuuree gareen gartee jalqaba dabbaal warri waan kana fuutanii asit danillee galatoomaan isin yoo barbaadu damiin turorraa eegalii Hamza Sheikh Jabir Burqa Sheeshe Dinaa'ol Hamza Haji obboleeyyan kee warri waan kana irratti hirmaatan hundi nu galatooma bagumaan garuu bagaan keessatti hirmaadhee bagaan arra gareetina keessallee seenii arke wallahi lazim sila anuu ilaalchaan qabaachuu ture meeqaan qaliili qalbiin digina qaliilti wallahi wabillahi watallahi qabriiti yaafin dhabaami waanin qalbii keessa duraan namni na oofaa ture hedduu an qaliilfadheetiin ture jechuu garuu waanin arkaa jiru ilaalcha waan birarratti walirraa qabdanii jechaa fi dhuftanii hawaasa bal'aa ummataa duratti walirraa qunceesoo laaftan rabbii guyyaa qiyaamaa sodaadha wallahi wallahi siboo hawaasa kiyya silaa waliin taataniitu wal jala deemtanii maaltu hafe wallahi lazim jibba akka daangaa walirra tanii hawaasa dura wal xiqqeessitan kana gahee dhiisaa wallahi gahee dhiisaa هو ربي صدقنا يا أخي والله ربي صدقنا جيب وان براتي عزواجر والله مثال اللي دربت أجر أنت إيه سوانا كنا خان أكجنا حواس خان درت أسبانة تكشوا دندين حواس خين أمة خيسن برد أبدا إني متسجلين ثاني نقول أجرتن أنا كخيت هرر جيجي جان أمر يكون قطو ناتك والله وبالله درواني نسين رأكاجرو ركوا فاتي جتشافي huccuu walirraa baasu jazakallahu khairan boo galatooma rabbii galatooma isiniin haa jiru arrallee ganallee sagalee ta'a hawaasa keessaniif garuu namni obboleeyyan keenya garii laala ganaa waan kana keessatti fittiin deebi'uu nama jechisiisa wallahi an maaliin eeggatu jira arra bara aniin kun biyya baqaa keessan jira waan hin danda'u waa qaraasisuudha saniin hin jiraadha namni takkaa qarshi takka abu sabraddiin keenya ni rakkatti naan jiru ni jira hin jiru waa dhabeewu garuu akkatiif qabeetiin as gubbaa taa'u jiraan maa eenyu acha hawaasa kiyyaa jechaaf lammiitii keessanii jechaaf nuu keessa bar namni biraa nu kabaja wallahi keessin akka nuti keessanii nu tuffatanii akkana fiilan nu gootan kun alagaan biraas nu kabaji garuu nama ittiin gaafa tuffatan garuu hedduu ulfaata haqa yoo feetan keessan jirra waan kana ani waa hundaanuu isaanii nadda akka kiyyatti garuu dhugaan dubbadhaa qabris qoban gala wanni waan hatamee wanni nyaadhamee takka illee hin jirtu خجيبان ولين تكيسنا وبليان كي جبان مفارق أبدا ترورا لكي خاصة شبيه واي غرغرسات في مكان قبيني حمزة غرتي شيخ جابر ركو أبدني أتشواسا لكي راخاسا غرو حتى غافن ما جتن جتشي أرانتن إسن نمت دبتن كن غياك أماتي في اللي سنفتح هنگا بانسان إفهم سنين قولين بقى ولا غرر غرو غلطو ما أنقرن جتشو بربادا غنا وان كان خيستي وانا كان خيستي سندي بنو ulfaadha arrayoo hatan yoga gulmaalin kun hatame anwaata ta'e akkasi beeka alla magan lambiiti jeta oromoota bira narraa kafalaa jeetin dubbadha kolkolo
Dice Abu Sabradin. Akkamitti foo wajji dhalanii hattuu hin jedhu أكيد أستاذ هنا foo wajji السلام dhalanii عليكم hin jiru. Hayran ijoollee kana عليكم keessa السلام أستاذ akkamitti صبر الديني أبو سعد الدين غير جواب باقي دي سي ولا أوكي ما تكنا ما ترى ميدكو كيس كل Wallahi me bisa تكو شرانا khiyyu هنا الدوم akkamee afaan isin qaba Abu Sabradin kuni waan kanarra dhugaa jee nuti amma dheengadda garee san keessatti Nasraalleen nu keessa jirti waan san keessatti namoota hedduu waan kana ala taa'ee arrabsaa turelleedha osoo hawaasni achi beelarra jiru nuti asitti rasiinee eessa bu'ee maaltu nu bu'ee maallee eessa bu'ee jennee waan kanarratti galgala ganama guruppii keessaan irratti dalagaa jira biyyoon san gabbaateeti waan as keessa jiru kana gabbaatee liivii seentee walitti baxaabbattee warri Nasraa as keessaa maal jedhu nuti ifiif achi keessaa hayne isii gabbaatee liivii seentee waan kana akka hawaasni walii hin gargaaramne gabbaatee waan kana maallaqa nyaatan abalu maallaqa nyaata fidaarasii danatti keessa jirti ammoo quba qabdi gayyaa'ee namni keenya waan silaa hawaasa hegeree hawaasa miidiyaa irra gayyaa'ee baxaabbata awwaan waan isiniin jedhu beeku wallahi yoo manni mubaarak baname an dhugaa isinitti hima yoo manni mubaarak baname isin kana hunda gororrii isinirraa hin citu achi gayyaa namni walitti mufataa san keessaanii araarsaa rakkoon jiru garuu hawaasaa irratti gaafii koomantii illee argaa jira homa lama godhaa jecha isteetimentii riskii qaba yoo abbaa biyya sanitti riskii ta'a sodaattanii warra isteetimentii arguu barbaadu san yookaan guruppii walitti qabaatii keessaan kennaafi jecha yoo abbaa biyyaa san irratti isteetimentii riskii hin qabaanne paablikii marra kaayaa jecha rakkoon qabu bakka adireesii waamuu mul'atu irraa haqaati achuma dhumatti jecha wanni hawaasa ka dhuunfaa immoo keessatti hayyoonni as keessa jiranii araarsaa namni walitti bu'a abbaa fedhe yoo ta'e namni walitti bu'a baay'ee naman ajaa'ibsiisu akkuma isin hunduu ammoo dubbattan wayita waan hawaasa dubbatan dalaganii waan dhuunfaa san achi kaa'anii hooma jirtu dubbatanii ammoo ijoolleen asirratti wal beeynu fatiin faa oomaniin faa namuma feemasaa wal beeyna rakkoon hin jiru jecha akkasii barreessuu irra dhuunfaallee yoo isin ergan korettillee yoo makamtan rakkoo takkaan qabu isinillee dhaabbadhaatii waan barreessina yoo paablikii tahuu baatellee akkuma amma jedhe kana in argattan isteetimentii san jecha qaachirraa hafee haala bareedaan dhiyeessitanii kuni baratamama qarshiiwwan ni qabatame yookaan parsantii 10tu galaa yookaan 20 galaa 50 iyyuu ga'u homa galee san uummataan ga'uudha isin dhageeffachaa turre haala bareeda oofaa jirtanii asuma dhaabaa ta'u uummataa jalaa baasaa yaada walii gadi hin fuudhina tanuma lamaan irratti araaramaan jedha kagamareef immoo waa'ee qarshii gaafsa nu dubbanne kan nama sadii akkuma sheeshen jedhee natu ergee ijoolleen tiraakaan baadiyyaa ba'anii natti ergaadheen ergee ture ji'a kan guyyaa 4 kan nama lama ergee kiyya immoo ji'a dabre guyyaa 29 ergee risiitii kan nama sadii san sheeshetti ergee jira takka immoo namni afreessoo maahiidha maahiin ergite 100% shooriidha garuu risiitii natti hin ergine sin akkasitti beekaati ummata keenya dhugaa kabaja qabdanii warri koree ummanni ammoo jala jirtan warri wal komate yoo dubbisanii wal tuttuqe nama kana yoo namanne mee nu namanna nama kana oli eessaaf hin qabrii finnu kun Kanaada jira kun Ameerikaa jira kun biyya jira bakka waliif fuudhamee hayyuu jedhamee namni 12 eega koreetti bakka bu'e waan sanii ol godhan hin qaban bakka feetillee yoo dhayxee biyyallee barnamu 10tu bulcha namu 20 bulcha kaammoo lakkii in amanne jedhe koree kana gaafachuu koreetti makamullee mirga qabda waan ta'eef waan hin taane olii gadi baraatessina kana ummataaf jedha wal dhageeffadhaa gaafii keessan seeraan dhiyeeffadhaa walii obsaasin jechuu barbaada na offolchaa yoo dogoggore. Abshir galatomi en wanja wala manja en demu anis demu olu obboleen kiyya warroonni waaqarratti yaamichaan alatti hawaasni kun naqabaa hawaasni cinaacha kiyyaa jettanii marsaa duraatis marsaa kanaas fuuldurallee
barbaachisaa warroota waan kan nu dhabee an du'aan godhaa isin abbaa kee achi boo'u sun biraa namaatu nyaataa marmaan duraa murama morma wanni kun waan bashannanaaf kan nu jira irdaataa kan nu jiranii miti waan abbaa keenyaa fi haadha teenya harmee teenya tabuu jirtu obbolii teenya obboleessa keenya lafarraa aari'uu jiran gurbaa hadaamii fannisasuu yaadadha wallaahi abbaan itti idaa malee namni tokko karaa harkatee nyaataa naamana hin jiru kanaaf qalbii takkaan raawwachuus biraan gahuus akka isin boonsu akka isin itti gammaddan bagaan obboleessa kee bira dhaabbadhe abbaa kee bira dhaabbadheettan isin gaggeessina hizaamni ammaa kanurraa alatti hafe as keessatti namuu haa filaalu hagumaache galatoomaa abboorraa aayyutti obbolorraa obbolitti hedduu galatoomaan isin jaa warroonni waan kana dura bu'ee odoo nu hin beekne odoo nu bira hin jirre kayoo haanne nu harkachuu hin dandeenye anaa itti gaafatame jiru Hamzaa Sheekh Jaabir umrii siyaa dheerattu galatoomii hawaasni kun siin boona galatoomii siin jaa akkasumatti nu dura bu'ee arraba meeqa fudhatee lola meeqa fudhatee obsaan waan kana oofaa jiru damiina kiyya hedduun si galatoofadha akkasumatti warra jabaadhu soojii jirra soojii qabna waa takka yaadin hundaa oli nuti ji'ee wan damiina faana bu'ee waan kana gaggeesse hedduu keessa nu galatooma qoree tana guutumattuu wallaahi ani naaf hayyuduroota hayyoota nin galatoonfadha hedduu naa galatoomaa jaa maqaa xiqqaa guddaa odoo keessaan bifnee dhiifama naa godhaa qoree tana warri nu wajji dhaabbatee nu wajji illaa ammaa gaggeessaa ture hedduu galatooma warra tokko taate hayyama isinii goone hojiin teessan arraba maallaqa kadhatan hin qabdan maallaqa hattan jettanii hisaabuu malee maallaqa hisaabda kakannatan hin qabdan maaliif nurraan hin taane yoo isinirraan haa taatu hoolaa isin hin jenne karaa beektanii sun hin fiidan ifiif hin nyaattan hawaasa keessan hin nyaachiftan nama eessaa deemaa eessatti deemaan beekni nyaachiftan saniif isin jalaa garagalle malee faayidaan qabdan tanaaf isin dhiifne isin arraba jechaa waan isin ijoon qabu khalifa akka horeetti nu balleessite nu gaafachuu kan kee nu jarjarsuu kan kee hedduu simboona maallaqa hawaasaa akka inni tartiiba kaayatee gaafiileen gaafattu hundicha horee keessatti sirriidha garuu gabbaatee ala dubbachuu kan kee badii gurguddoo nu gootee ol deebi'ii horee tana gubbarraa akka jalaatti dhiifama naa godhaa hawaasa kiyyallee warraan shakkii naqa dhiifama naa godhaa jii kanas irraa barbaadna obboleessa akka shaaffitti kanas irraa barbaadan akka biraatti galata qabda nama kannee hojjatee hojjechiisu jiru nuti maa nu dubbataa isin jenne yoo nu jarjartellee bakkatti nu jarjartee bakkatti nu arrabsitu ammaa nu hafuura nu kutte hundaa an siin galatoonfadha maaliif nu daleessifte malee harka nu hin qabne miila nu hin qabne garuu takkitti obsa dhabdee ala gabbaatee dubbatte qofa badiin ta'e kana ol bahiiti furadhu jara kaan obboleen kiyya Hamzaa naa galatoonfadhaa ustaada naa galatoonfadha horee tana guutumatti naa galatoonfadha obboleen kiyya ustaada Safdiinjii kan inni takka xiqqaan jenne guddaa xiqqaan jenne kanaa galatoonfadhaa warri kanaa ala wayii barbaadna jettan ala kanatti si hayyamne ol baatanillee gaafii gaafachuuf bakkaan an jirutti hin dandeessan nuttillee ol hin baasinaa warroota immoo qooda qabu afaan isaa kabajaa qabu durirraa illaa ammaatti awaan fedhe haa gaafatu gaafii fedhe haa gaafatu gaafii isa imaamfiiti nu galatoonfachuuf nu eebbisuufis mirga guutuu qaba
وعليكم السلام. Waalaikum salaam wa rahmatullah. قاتوماتي ما شاء الله يفهم وانا جايباتي قرو انت كان تشوف هذا بيتها وانا تشوف هذا نمي دكا وان ورمونا كي تغرتي دمك ما سان دروس دي تمترو ما سن جنة حاجه فدا يو بلتيس بالي غارن دويسو يتي بيتا ورمون حاجه فدا بلچاولس كدتوس بالي تكو غارن دويسو isin jarana aduu guyyoo durarraahu sooshaal miidiyaa kana gubbatti rabbiin haqa gartee ummata keenyaaf dhaabbatu irratti haqee walimaan sababaa nu godhe. Ammaas wanni deemaa jiru hundinuu an akkanam tokkotti yoon haqa gartee ija nama waraan kannatiniitiin yookaan ammoo akka hawaasa tokkotti illee yoon waan keessa jiraate takkaffa waahuma lamarratti namni guutachuu qaba laal namni shakkii qabu jira khaliifaan haashir waan kana gabbee dubbate dhugaa jiru agaree amma dhufee fudhate jara keenya goonni abbaa keessa jiruu fifaa dheengaddaa asirratti mana keessatti illee nama 300 kalara ture. Waan kana akka itti haasofni beektan sheenis khaliifaa wajjin hojjaason gadiin waliin gabbu'an amma waan isan bikka akkatti obboleessi keenyaas adda baafate waliin deebi'e garuu tana hundarra caala